seenaa barreessichaa Dr. Zabiibaa Roobaa Gafarsoo odeeffachuun seenessitee jirti. Maqaan barreessichaa Abdii Luuccee yookaan Abdul Wahaab Rashiid jedhama. Abdii Luucceen maqaa masoo isaati. Rifeensi isaa luuccaa fi dheeraa waan tureef hawwisoo jiituu Adaamaa keessatti leenjiftoonnii fi miseensonni Abdul Wahaab jechuuf yoo itti cimu Luuccee jedhanii moggaasani. Luuccee kam jennaan immoo Abdii Luuccee sana jechuu akka ta'e barreessaan kitaaba kanaa himee jira. Akkuma umriin isaa barnootaa geen bara 1990 waggaa 7tti kutaa tokkoffaa seenee galmaa'e. Kutaa tokkoffaadhaa hanga 5ffaa mana barumsaa Haabee sadarkaa tokkoffaatti barate. Bara 1995 hanga 1997 mana barumsaa Adaamaa lakkoofsa 4 yookaan Gadaa Roobaalee maqaa jedhamuun beekamutti kan barate yoo ta'u, yeroo barataa mana barumsaa turetti gumiilee manneen barnootaa fi mini miidiyaatti hirmaachuun barattoota bashannansiisaa leenjisaa akka turee fi gumii garee hogbarruu dhaabee hooggana ture. Barnoota isaan cinatti baandii jiituu fi baandii Odaana Beekeessa sagaleen sirbuu fi shubbisaan hojjechaa ture. Leenjii tiyaatiraatiis yeroo adda addaa fudhatee ture. Bara 1998 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee albama muuziqaa dalaguuf Finfinnee deeme. Yeroo kana barataa mana barnootaa walitti qabaa Adaamaa sadarkaa 2ffaa ture. Kutaa 4ffaa yoo ga'u barnoota isaa addaan kutee Finfinnee galee istiidiyootti sirba albama guutuu dalaguu eegale. Sababa hojiin kun kooppiiraayitiin itti dhufeen manneen muuziqaa cufamaniif sirboota isaa 12 osoo hin gurguramin hafani. Sababa muuziqaa dalaguu filateef immoo maatiin isaa warra amantii hordofu waan ta'aniif fudhatama argachuu hin dandeenye. Dhiibbaa irratti uumuudhaan jibbuu eegalani. Artiif jecha barnoota dhiisuun isaa akka nama homaa bu'aa tokko hin qabnetti lakkaa'amee gargaarsi maatii fi fira isaa irraa cite. Bara 1999 irraa hanga 2003 waggaa 5 booda barnoota isatti deebi'ee barachuuf murteesse. Manni barumsaa sababa inni rifeensa isaa guddifatee haaddachuu dideef Adaamatti galmeessuu didanii. Barachuu akka hin dandeenye itti himanii. Kanaaf iddoo dhalootatti deebi'ee barachuuf murteesse. Bara 2003 hanga bara 2005tti mana barnootaa Diida Roobeetti kutaa 4ffaa irraa hanga 12ffaa baratee xumure. Yeroo kanaas baandii 7 Diidaa duraan ture lafaa kaasee leenjisaa hawwisoo ta'ee osoo baratu tajaajila waggaa 3 kenne. Kana booda gara Adaamatti deebi'ee yeroo wal fakkaataa keessatti digrii jalqabaa isaa gosa barnootaa biizinasi adiministireeshinii fi leenjii barsiisotatti kolleejjii fedhii addaa Sabbatattis gosa barnoota afaan Oromoo, afaan Ingilizii fi barnoota fedhii addaatiin mootummaan leenji'ee dippiloomaa barachuu eegale. Sanbata lamaan biizinasi adiministireeshinii Adaamaa Yuunivarsiitiitti galmaa'ee dipaartimentiin kun yoo cufamu gara Harraambeetti jijjiirratee itti fufe. Leenjii gannaa immoo carraa biiroon barnootaa kenneen kolleejjii leenjii barsiisota Sabbatatti ergamee karaa waajjira barnootaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatiin hordofuun lamaanuu bara wal fakkaataa bara 2009 eebbifame. Amma Abdiin barsiisaa afaan Ingiliziiti. Digrii lammaffaa isaa MBA isaa karaa online learning systemiitiin eebbifamaa jalqabaa kolleejjii gosa barnootaa kanaan biyya keessatti COVID-19 sababa godhatee barnoota kana fide irraa baratee eebbifame. Yeroo ammaa kanaas Yuunivarsiitii Arsiitti gosa barnoota ogbarruu afaan Ingiliziin barnoota sanbata lamaaniin hordofuun fudhatee jira. Yeroo ammaa kana OBN keessatti ogeessa gurgurtaa beeksisaa fi ispoonsaraa irratti hojii isaa bifa haaraan qaxaramee hojjetaa jira. Barsiisaa Abdii Luuccee kitaabilee hedduu barreesse qaba. Asoosama imimmaan hin korree bara 2016 maxxansa dura
copha sammuu ogbarruu Oromoo irratti kan xiyyeeffate bara 2018 hora dhiigaa walaloowwan hin maxxanfamne qoraasuma barruulee yookaan magaazinii yeroo yeroon maxxanfamaa ture. Faana afaan Oromoo caasluga kan hin maxxanfamin qoraasuma bara 2016 yookaan 2023 kitaaba isaa ammaa kana barruulee afaan Oromoo irrattis qopheessummaatiin hirmaataa ture. Gama ogbarruutiin ammas gulaalaa kitaabilee afaan Oromootiin barreessitoota hedduus gara ogbarruutti fidee jira. Ogummaa barsiisummaatiin hanga ammatti waggaa 4 yaaliidhaan waggaa 7 ol barsiisaa ta'ee hojjetaa ture. Ogummaa artiitiin nama bilchina guddaa qabudha. Yeroo adda addaa leenjii tiyaatiraa fudhatee jira. Jabana ammattis leenjii filmi meeking skills kanneen akka daayirektingii, iskiriiptii barreessuu, viidiyoo editingii, viidiyoo waraabuu, footogiraafii dhaabbata OAI yookaan Oromiyaa Art Institute irraa ogummaa kana dabalatee beeti jira. Leenjii footogiraafii suuraa kaasuu fi tolchuutiinis maltiimiidiyaa saamitti baratee nama ragaa qabudha. Kanaaf ogummaa kaameraan waraabuu fi suur-sagalee hojjechuunis ni beekama. Kilippiiwwan hojjetee turee fi sagantaaleen miidiyaa qopheessaa ture ragaa qabatamaadha. Dabalataan kilippiiwwan afaan Oromoo artistootaaf dalaguun yuutuubii chaayinaalii mataa isaa Oromiyaa Taalenti Show jaamuun beekamu kan yeroo ammaa mi'a intarteeymentii ta'e irratti maxxansaa ture jira. yuutuubii chaayinaalii mataa isaa hordoftoota 16,000 ol qabu horatuun yeroo ammaa guddina artii Oromootiif shoora olaanaa bahatee jira. Kana malees albama guutuu mata dureen jaalala sabaa ja'uu kan sirboota 12 qabu bara 1998 irraa eegalee hojjechuun Kilippii sirboota hedduu jaalattanii fi beeytan Galaanee Toojuu dalaguun akkasuma yeroo ammattis shaggooyyee yookaan daddaa'isa juu dalagee maxxanseeti jira. Kanaan dura bara 2002 akka lakkoofsa Itoophiyaa keessaa VCD guutuu booree ja'uu artistoota Oromoo waliin hojjechuun sirbaa dalloon bahaa ja'uu fi waylalee juu qilleensarra oolcheeti jira. Sirboonni isaa guutuun reediyoodhaaf kennamee darbaa kan turan ta'uu ni yaadatama. Yeroo ammaa kana yeroo qilleensaa bitachuun dhaabbata miidiyaa fi piroomooshinii Abdii Luuccee hundeessuun sagantaa miidiyaa qopheessuun beekamtii fi jaalala uummata isaa biraa maqaa Abdii Luuccee jedhu kana maxxanfatee hordoftoota horachuu danda'eeti jira. Hundeessaa fi hojii gaggeessaa dhaabbata miidiyaa fi piroomooshinii Abdii Luucceeti. Bara 2010 hanga bara 2016tti waggoota 6 oliif hojii gaggeessaa ture. Dhaabbanni sagantaa miidiyaa qopheessuun beekamuu fi qophii Oromiyaa Taalenti Show ja'uu ETV afaan Oromoo waliin hojjechuu jalqabee kan turee fi waltajjii ayyaanota miidiyaalee waliin hojjechuunis ni beekama. Kanumaan wal qabatee bara baranaa kana hojii eebbifamaa gannaa tololtummaa keessatti hirmaachuun kabaja ayyaana hundeeffamaa waggaa 50ffaa mana barumsaa Haabee sadarkaa 2ffaa koree qindeessituu barattoota duraanii waliin ta'ee bakka dhaloota isaa maqaa isaa fi dhaabbata isaatiin hojii eebbifamaa dalaguun galii adda addaa walitti qabsiisuudhaan manni barumsichaa rakkoo akka manneen kitaabaa fi laaboraatoorii fi daree dabalataa akka ijaaramuuf konsertii qopheessuu fi beeysa adda addaa mana barumsichaatiif tola hojjechuun kitaabilee barreessitoota irraa funaanuun gumaachuun shoorri inni gama miidiyaa isaatiin taasisaa ture olaanaa.